Dargaggoonni yuunivarsiitii seenanii baratanii eebbifamanii hojii barbaadutti deemurra ofii hojii akka uummatan karoora godhachuudhaan yuunivarsiitii Harammayaa keessatti bu'uureeffame Eddugalli Agricultural and Rural Incubation Hub jechuunis Eddugala Inkubeeshinii qonnaa fi baadiyyaa jedhamu dargaggoota hawaasa naannotii fi yuunivarsiitii keessaa dorgomsiisee yaada kalaqaa of keessa qaban carraa gara dhugoomsutti isaan deemsisuu danda'u uumafiiti jira. Hirmaattonni leenjii marsaa duraa fixanii kibxata darbee hoggaa eebbifaman waan kalaqanii fi oomisha isaanii agarsiisaaf dhiyeessaniiru. Isaan keessaa maqaan kiyya Ballisaa Yusuf Abdullahi Naanjaan yookaan Ballisaa Yusuf Daabee jedhamuun beekama. Kaniin irraa si dubbisu jiru ammaan tana yuunivarsiitii Haramayaa kolleejjii wal'aansa fayyaa beeladaa yookaan ammoo veterinarii meedisinii irraa jechuudha. Nuti barattoota veterinariidhaa nama 4 taaneeti nuti dhalleessine proposala rabbit farming and marketing project jechuun hilleensa projektii hilleensa horsiisuu fi magaalaaf dhaleessuutii jechuudha. Hiriyoottan isaa wajjin illeettiiwwan 15 Instituutii Veterinarii Biyyoolessaa magaala Bishooftutti argamurraa bitatanii hojiitti seenuu an ibsu Ballisaan illeettii horsiisuun Itoophiyaa keessatti baratamuu baatus faayidaan ishii garuu guddaa ta'uu ibsa. Sadarkaa sana hin beekamne malee biyyoota ollaa keenyaa irraa jalqabee hanga guutuu addunyaatiitti hilleensi soorata foonii yookaan madda soorata foonii beekamaa jedhamuudhaan beekama. Biyya teenyaatti yookaan ammoo Itoophiyaatti bakka takka qofa jira jechuun inni Bishooftu jira. Ispeeshaalii eeriyaa nu marsee jiru biyya akka Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Somaaleelaan, even Jabuutii as ollaa keenya kanatti foon illeessaa foon akkaan beekamaa jedhamee beekamuudha yookaan ammoo haalaan barbaadamu. Foon ishii nyaataaf oolu malees waan biraa illeetti irraa argamu baay'eedha jedha. Hilleensarraa piroodaaktiin biraa yookaan ammoo oomishni biraa kan nuti oomishuuf deemnu oomisha pilaazmaa isaati. Pilaazmaa isaa jechuun dhiiga isaa jalaa qabu yookaan dhiiga hilleensaa jalaa. Pilaazmaan hilleensaa yookaan pilaazmaan raabitiidhaa kun iddoolee yookaan ammoo dhaabbilee qorannoo gurguddoo jedhamanii beekaman hunda keessattuu akka malee barbaadama. Ammas qaaliidhaas. Garee Ballisaa wajjiniin walumaa gara sirna eebbaa yuunivarsiitii Harammayaa keessatti kibxata darbee godhame irratti an hirmaate garee 9 ture. Fakkeenyaaf lamaan tokko kaasudha. Kuduraa naannoo sanitti beekamu Kaasimirowaa jedhamurraa juusii dhugamu warri hojjete xaafiidhaaf qooccorraa paastaan oomishe akkasumas maxaaxisarraa maarmalaataa gareen hojjete keessa jiran. Gareewwan kun hundumtuu mataa mataa isaanitti doolaarii Ameerikaa 2,400 kennameef. Dooktar Getaachoo Shaambal yuunivarsiitii Harammayaa keessatti qarqaaraa piroofeesariiti. Bu'uureessaadhaaf hoogganaa Eddugala leenjii kana kenneeti. Dhaabbanni diinagdee Maaster Kaard jedhamu karaa dhaabbata biyyoota Afrikaa hedduu keessatti diinagdee gama qonnaa irratti hojjetu Ruuforam jedhamuutiin piroopoozaalii galfatanii bajeta waggaa 2 kennamee fi sagantaa kana calqabu ibsan Dooktar Getaachoon. ዓላማው ደግሞ ሎካል ዩዝ ግሩፕ እዚህ አካባቢ ያሉ የአካባቢ ወጣቶችና ግራጁዌት ተማሪዎች ግራጁዌት ሊያደርጉ ያሉ የአንደርግራጁዌት kaayyoonsaa dargaggoonni as hawaasa naannoo kana keessa akkasumas barattoonni gaafa eebbifaman gad ba'anii hojii barbaaduu irraa nuyi asumatti isaan onnachiisnee beekumsa barbaachisaa ta'e hoo kennineef hojii biraa eeggachuurraa ofumaan hojii uumanii walqaxaruu danda'an yaada jedhuun egaa hojichi kan jalqabame. Yuunivarsiitiin Harammayaa qotee bultoota dargaggoota fi dubartoota irratti xiyyeeffachuudhaan piroojeektiiwwan baay'ee qabaachuudhaan dubbatan Dooktar Getaachoon bifa kanaan Eddugalli Inkubeeshinii jalqabame leenjisamtoonni eebbifamuun garuu marsaa duraa ta'uu dubbatan. Saganticha maaltu adda godha? ልጆቹ ወደ ኢንኩቤሽን ሀብ ውስጥ ሲገቡ ከኛ ጋር ግራንት አግሪመንት ይፈጽማሉ። የሚፈጽሙት ምንድነው? የተወሰነ ኤክስፐሪመንት አለውን እንሰጣቸዋለን ሐሳባቸውን ወደ ተግባር የሚቀይሩበት ijoolleen kun gara giddugala leenjii kalaqaa kana yeroo seenan yaadi isaanii gara hojii jijjiiruudhaa waliigaltee mallatteessuutti jira. Moodeelii kalaqaan hojii uumuu kana wanni adda isa godhus guyyaa 2-3 waan uumu miti. Waan mul'atu qabatamaadhaan arguu danda'amu irratti xiyyeeffanna. Kaayyoonsaa ijoollee yaada guddaa qaban fudhannee yaadni isaanii hojiitti jijjiiramee waan hojjetan sun gabaadhaaf hoo dhiyaate namni bitaa waan jedhus in ilaalla.
Sanbooda hirmaattonni eddugalicha seenanii torban 9-12 leenjiin jabaan kennamaaf. Gara bal'isaa deebinaa egaa bal'isaa hiriyoota kee wajjiniin ogummaa keessaniin yuunivarsiitii keessatti illeetti horsiisuudhaan faayidaa inni qabullee hawaasa barsiistanii gara diinagdeetti jijjiiruuf yaalatii jirtanii egaa guyyaa eebbaa kibxata darbee akkan suuraa eebbarratti kaafame argutti foon illeetti affeeltanii namootaaf dhiyeestanii itti agarsiisaaf namoonni isinii dhamdhamanii. Jalqaba irratti namni ani si eeruu barbaadu itti aanaa pirezidaantii yuunivarsiitii Haramaayaa Piroofeesar Jeeyilaan Waliyyi nama hunda dura namni qotatee waan kana afaan isaatiin dhandhamee nyaatee isa. Itti aansuudhaan ammoo Geetaachoo itti aanaa pirezidaantii gama riisarchiitiin kan jiru Dr. Tasfaayee hundi isaaniitu warri achi dhufan dhandhamanii jiran. Isinoo dhandhamtanii? Nuti osoo nyaatiin akkamiin nama nyaachisna reeduudha jalqabumaa waan illeentii. Warra wajjin jalqabdan afran keessan jechuudha. Karoora keessan maali? Yeroo baay'ee waan qorannoo irratti hojjetamu gadi bahee uummanni ittiin yeroo tajaajilamu yookaan immoo dargaggoo nama hojii dhabee jiru hojii ittiin akka argatu wanni godhamu bal'aa miti. San gochuudhaaf karoora keessan maal fakkaataa? Hedduu galatoome kun gaaffii bareedaadha. Waanuma nuti jechuu barbaannu atis nu gaafata. Piroodaaktiin nuti filanne kun waanuma ogummaa keenyaa wal qabatu. Wal dhaanuudhaaf, tajaajiluudhaaf, oomishuma kana as baasnee hawaasni bifa soorataatiin akka itti fayyadamu godhuudhaaf jalqaba piroomooshinii irraa eegalle nuti. Hawaasa keessa deemnee mee waa'ee illeessaa maal beektaa? Foon isaa kana silaa beekanii yookaan hubatanii akkamitti akka faayidaa qabaa, maaliif keessaa qabaa, eenyuuf gaariidha? Waan jiru silaa hubatanii hedduu takka jechuun namaafis carraa hojii uumaa hawaasniinis keessattuu amma Harargee lamaan irra akkuma isinuu dhaga'uu hojjetan hongeen akka malee heddummachuu jira. Hanqina pirootiiniitiin daa'ima meeqaatu ta'uu jira. Boorana akkasii Baalee akkasii. Saniif nuti ammoo hanqina gama fooniitiin jiru kana hir'isaa dhaabbilee qorannoo kan naannoo keenyatti dalaguudhaaf qophii irra jirra. Qophiin labataan irraas kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatii walitti deebina. Ani Tiksiti Gammeeti. Nagahan. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu osuma irratti raawwata. Qopheessitoonni sagantaa sagalee afaan Oromoo waan wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii gaafa wixataatti nama walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa.